soofumer keessatti argamna qophii keenya har'aatiinis holqa soofumer isin daawwachiisuudhaaf egaa holqa soofumer dheerinni isaa kiiloomeetira 16.5 akka ta'e himama kana malees immoo bal'inni isaas kiiloomeetira 1.5 akka ta'edha kan himamu nutis egaa qophii keenya har'aatiin isin daawwachiisa isin waliin turtii goonaa bashannana gaarii asumarraa kaanii keessa isaa daawwachiisaa daawwattoota keenyaaf ibsaa adeemnu nu waliin koottaa isiniin jenna egaan jalqabumarraa kaanu galumsa kanarraa yommuu kaanu holqi kun mee galumsa isaa kun maal inni asumarraa kaanii keessa isaa daawwachiisaa daawwattoota keenyaaf ibsaa adeemnu jalqabni isaa soofumer karra guddoo jedhama karra guddoo sun immoo tayyaana korma gurraanii gaala gurraanii bakka ta'anii rabbiin kadhatanii hayyoonni manguddoon namni oromoo achi ta'anii bakka rabbiin kadhatanii korma ta'anii gurraanii yoo biyyoo rooba dhabdu yoo nageenyi dhabamu bakka ta'anii shubbisanii aadaa seenaa itti geeggeessan jechuun sun karra guddoo jedhama kun immoo bakka jirutu immoo karraa ayyaamakkoo jedhama karraa ayyaamakkoo intala soofumertu duras taa'ee sitti mijuu qabattee halangee qabattee bokkuu qabattee asitti ta'aniiti siinqee qabatanii iddoo isaanii itti rabbiin kadhatan jechuudha karraa ayyaamakkoo jedhama re'ee hoolaa asitti godhan jechuudha asitti immoo sangaa fi gaalatti gurraanii kun immoo re'ee fi hoolaa asitti gurraanii xiliitee qalanii asitti ta'anii iddoo itti rabbiin kadhatanii waaqatti kadhatan jechuudha kun seensaratti gamoo ayyaamakkoo jedhama kun. osoo seeniin duratti sirna kana raawwatanii kaanii seenuu jechuudha. Sirna kana raawwatanii asitti du'aa yoo raabanii gulantaa ayyaamakkoo jedhamutti deemna jechuudha asitti. Amma gara gulantaatti deemna. Gara gulantaa ayyaamakkoo deemna jechuudha. Tole daawwattoota keenya turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u amma itti aanuudhaan iddoo gulantaa jedhamu isin agarsiisuudhaaf deemaa jirra ammas nu waliin turaa isiniin jenna. Kun seensa gamoo soofumer bishaanitti dhufna achiin duubatti immoo jabaa biqilaa jedhama summaa abdii jedhama gara mirgaatiin bishaanitti ni geessa gara bitaatiin immoo karaa adda addaatti jira qaxxaamuraa karaa baay'ee jira jechuudha jechuudha. Galumsarraa sirni qalmaa raawwatamee du'aan erga kadhatamee booda gara iddoo gulantaa jedhamu kanatti dhufama sirni gulantaa kanarratti raawwatamu immoo maal ilaata? kun seensa gamoo soofumeratti gulantaa ayyaamakkoo jedhama gulantaa ayyaamakkoo jechuun intalti soofumer dura asiteetee asitti rabbiin gaataa turte jechuudha waggaa kuma tokkoon duratti yeroo asitti aadaan hin jiru amantaan hin jiru isaan ammoo asitti ta'aniiti gulantaa ayyaamakkoo kanatti gaadii ka jedhamu asitti hidhatan jechuudha nama ilma dhabee ka duniyaa dhabee ka fayyaa dhabee waggaatti rabbii haajaa san taasisee fi ka ilma argatee ka duniyaa argatee wama hajame fayyaa argatee dhufee asittis gilatuu asitti milikkata asitti hidhata jechuudha gulantaa jedhama kun gaadii irraa gogarraa baqfamee asitti nama asitti hidhatama iddoo kanatti immoo islaama kiristaana jedhamu waaqeffatan jedhu iddoo jalqabaaf waggaa kuma tokkoon duratti asitti ta'anii bakka itti rabbiin kadhataa turan jechuudha kun. Asitti amma abidda argaa jirra ixaanni aaraa jira yeroo hunda abidda asiin ni bulaata. Bakka kanatti gubbaa kanatti gandoon jiruuf achirraa fudhatanii asitti aarsanii asitti immoo ixaana sandalaa fudhatanii achirraa kan ka'e immoo mijuu qabatanii killa qabatanii dhadhaan tolchanii jechuudha xiliitee qabatanii asitti ta'anii aanan san dhibaafatanii mijoo asitti ta'anii dhugan jechuudha bakka kanatti ta'anii galatuu rabbii asitti galafatan bakka kan ta'anii jechuudha. Kutaan itti aanu maalidha? Kutaan itti aanu jabaa biqilaa jedhama seensi bishaanii ni jira immoo jalqaba bishaan biyyaara keessa seenuna achirraa immoo jabaa biqilaa kan ilma rabbaan dabilaalla jechuudha achirratti. kun immoo bakka bishaan seenu san deemnu jechuudha. Ifa haala kamiin qaamaan dukkanaa? Baatiriin fayyadamna. Baatirii ofii keenyaaf qopheeffachuu qabna jechuudha. Soofumer kiyo kagare mana gabaya mina la yelana jama sowe babu keessa deebe gabo kakabe samara lale hawi tebo dandabe lalla najbani meta katabani irdi bandiba keessa manaqiba ubalon tile da mogale chubeta adi tala yake gabo adi tala sifida yani kajawa kubayo alibari wa rabbi gara gode flali adi tala yake gabo adi tala sifida yani kajawa شاور كنا سينة غارك نكيسينا غارا uumamaa rabbi bareechise kana keessa deema asii wati deemtu immoo hulluu qaba akka jedhamu baa kana ba'uudhaaf immoo bishaan torba ceete jechuudha torba qaxxaamurtee balbala 45 ol qaba bahiis hulluu qaba jedhamu baa jechuudha kutaa adda addaa qaba kana sirriitti qorannoon godhamne ganaa godhama jechuudha balbala 45 ol keessa tokko bichaa kan beekamu jechuudha uumamaa rabbi kana keessa deemanii korrisii qaba darajaa adda addaa qaba bal'ina adda addaa qaba ol fagaataa deema adaraash adda addaa jira galma adda addaa jira jechuudha uumamaa rabbi bareechisee tolche jechuudha kun ammoo seensarratti Dr. Abiyyiin birrii irratti nu baase kan birrii abbaa dhibba irratti kawaase kana fakkaata kana ammoo birrii sunis akka dhuftee asitti dalagde Dr. Abiyyiin illee dhufee akka bakka kana laalu dhufee ispaaltii illee akka nu galchu goota kanallee akka addunyatti nu beeksisu akka 4 kiiloo keessatti hojjetan illee kanallee uumamaa kanallee dhufanii akka laalan barbaanna jechuudha. Tole iddoo kanatti sirni raawwatamu kan biraa jira alaaka laga kana biratti
sirni biraa iddoo kanatti kan raawwatamu aadaa uummata Oromootiin kan raawwatamu jechuudha. In shubbisanii, zeekaranii, korma qalatanii, rabbiin kadhatanii, du'aa'ii kadhatanii, manzuumaa yaa'anii asitti ta'anii maanguddoon hayyoonni sheekonni alumaan asitti ta'anii bakka itti rabbiin kadhatan jechuudha. Uumaa rabbii kana keessa ta'anii bakka isaan itti rabbiin kadhatan jechuudha. Uumaa rabbii kanatti jechuudha. Amantaa kamiin hin daangessu Islaama ta'e Kiristaana ta'e marru dhufee daawwachuu ni danda'a jechuudha. Akkuma manzuumaa amma jedhaa turre jechuudha. Tole kutaan itti aanu maal ta'a laata? Kutaan itti aanu jabaa biqilaa jedhama. Jabaa biqilaa sun immoo zamana soomarsaa waggaa 1000 duratti manni hidhaa waan hin jirree fi ilma haadha abbaa dabee hattuu zamana soomaraa hattuu iddoo itti fannisan jechuudha bakki sun. Deemni ammas daawwattoota keenya haa daawwachiisu. Deemni daawwachiifna. Iddoo fiixee summaa abdii jedhama. Achitti sidaajaa jedhama. Galma soofuma jedhama. Garas deemaa jira jechuudha. Gubbaa isaa kan ilaalgaa korreessa uumamaa rabbiin uumaa fiitiin tolchee midhaasee magaalaan soomaras gubbaa jirti. Kan irratti karaatu jira magaalaa jira jechuudha. Katamaan magaalaan soomaras kun as gubbaa jira. Karaan gooroof gindii deemsu asirra deema jechuudha. Konkolaataanis namni soomarraan seenaa.